sirrii hin taane gara fuulduraatti wanta gaarii ta'a jedhanii abdachuu hin danda'an. Waa'ee keenyas yoo ta'e waa'ee namoota kan biroo waan gara fuulduraatti ta'u waan gaarii jennee yoo yaadne ilaalcha keenya geeddaraa adeemuu dandeenya. Waan gaarii yaaduu gaafa jalqabdu sammuun kees waan gaariidha kan inni maddisiisaa deemu. Waan badaa yaadda yoo ta'e sammuu kee kan maddisiisu naannoo kee kan guutu waan badaa ta'edha jechuudha. Nama farda barbaadu gurratu gurunguruun jedha Oromoon. Naannoo kee waan itti barbaadaa jirtutu guutuuf hin jaallanne akka tuuf hin jibbitu waan si godhanii fi isarraa ija kee kaasiitii waan gaarii ta'e irratti xiyyeeffatu. Namni mudaa barbaadu yookaan immoo namni ilaalchisaa sirrii hin taane jannata keessa utuu dhaqeeyyuu mudaa baay'ee argaa. Nama ajaa'iba! Ilaalcha keenya kanaa geeddaran. Itoophiyaa keessatti nama ta'e dhalachuu koorraa biyya Ameerikaatti Awurooppaa keessatti biyyoota gurguddatan marga ta'e utuu dhaladheera ta'e ilaalcha gadi bu'aa akkamiiti? Nama ajaa'iba! Ilaalchi isaanii namoonni sirrii hin taane gara fuulduraatti wanta gaarii ta'a jedhanii abdachuu hin danda'an. Inumaayyuu gara fuulduraa isaanii gaarii akka hin taane biyyi kun hin baddii sun akkas ta'a badiisa wanta isaan dubbatan waan gaarii irraa gane jechuudha namoonni akkasii. Namichi tokkotu Roobert Faaltaan namichi jedhamu tokko markaba yookiin immoo doonii kan oofamtu yeroo jalqabaatiif hojjetee ture. Isa booddee agarsiisaaf laga Hadiisin irratti geessee namoota achitti waame. Namoonni baay'een dooniin kuni kaatee adeemuu hin dandeessu jedhanii yaadaa turan. Agartee deemuu hin dandeessu jedhanii waan gaariin akka gara fuulduraatti ta'u yaadan jechuudha. Utuma isaan ilaalanii garuu dooniin kun kaatee adeemuu jalqabdi. Isa booddee gaafa isheen kaatee adeemuu jalqabdu immoo dooniin kun dhaabachuu hin dandeessuudha. Utuma isaan ilaalanii dooniin kun immoo deemtee iddoo gahuu qabdu geessee immoo dhaabatte. Namoonni akkasii gara fuulduraatti waa'ee kan isaaniis ta'ee kan namoota biroo kan biyyaas waan gaariin akka ta'e namoota yaaduu hin dandeenye namoota abjachuu hin dandeenye jechuudha. Jireenya isaanii keessatti waan gaarii gara fuulduraatti dhufa jedhanii yaadan kan dhufaa jiru badiisa kan dhufaa jiru waraana wal fixuudha waan gaarii gaggaarii ta'e hin barbaadan irraa kan miidiyaa irrattis jireenya isaanii keessattis jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee keenyas yoo ta'e waa'ee namoota kan biroo. Waan gara fuulduraatti ta'u waan gaarii jennee yoo yaadne ilaalcha keenya geeddaraa adeemuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo jireenyi itti hadhaadha yookiin immoo tamaararoodha. Wanti isaan barbaadan waan gaarii hin taane waan ta'eef yookiin immoo waan badaa irratti waan xiyyeeffatanii jireenyi isaanii itti hadhaadha. Jireenyi isaanii itti tolaa miti tamaararaadha. Maaliif namni waan barbaadu argata jenneerra. Kanaafuu wanti isaan argaa oolan hundumtuu waan gaarii hin taane baay'ee argaa oolu waan ta'eef jireenyi itti tolaa miti tamaararaa oolu guyyaa waa'ee jireenya isaanii hin tamaararu waa'ee biyya isaanii hin tamaararu jireenyi hadhaadha kan isaan jiraatan. Kanaafuu jireenyi hadhaa kana keessa jirta yoo ta'e waan gaarii hin taane akkasii keessa jirta yoo ta'e kanaafuu geeddari roga bareedaa ta'e irra ilaaluu jalqabi. Roga bareedaa ta'e irra yaaduu jalqabi. Maaliif waan gaarii yaaduu gaafa jalqabdu sammuun kees waan gaariidha kan inni maddisiisaa deemu. Waan badaa yaadda yoo ta'e sammuu kee kan maddisiisu naannoo kee kan guutu waan badaa ta'edha jechuudha. Nama farda barbaadu gurratu gurunguruun jedha Oromoon. Fardiin jiru garuu gaafa adeemu waan gurum jedhu gaafa fardatti fakkaata naannoo sana kan jiru. Kanaafuu naannoo kee waan itti barbaadaa jirtutu guutu. Yooma hin jiru ta'e wanti sun iyyuu lafa fardiin jiru garuu gurum jedha naannoon isaa karaa inni itti deemu hundumtu. Kanaafuu waan barbaadu sana jechuudha kan itti argattu. Waan badaa waan barbaaduu fi naannoo kee waan gaarii hin taane jechuudha. Waan negeetiivii ta'e duwwaa waan guutuuf enerjii negeetiivii ta'e duwwaa waan guutuuf wantoonni sun immoo jireenya sitti hadheessu. Wantoonni sun immoo akka tuuf hin jaallanne akka tuuf hin jibbitu waan si godhanii fi isarraa ija kee kaasiitii waan gaarii ta'e irratti xiyyeeffatu. Namichi Chief Keeraa jedhamu tokko namni mudaa barbaadu yookaan immoo namni ilaalchisaa sirrii hin taane jannata keessa utuu dhaqeeyyuu mudaa baay'ee argaadha. Jannata jechuun iddoo wanti gaggaarii wanti babbareedaa baay'eetti argamudha. Namoonni akkasii garuu jannata utuu dhaqan iyyuu mudaa lakkaa'u mudaa baay'ee arguu danda'u jedheeti kan inni haasa'u nama ajaa'iba. Ilaalcha keenya kanaa geeddaran. Inni kan biraan immoo namoonni jireenya isaanii keessa waan gaarii barbaaduu hin dandeenye waan isaanirra gahee fi namoota kan biroo yakku yookaanis immoo waan kan biraa xeephu itti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'an. Waan tokko hojjetanii yoo milkaa'uu dadhabanii sababa kanaatiif nama ceepha'uu biyya ceepha'uu wantoota garaagaraati jechuudha kan isaan ceepha'aniif.
Sababa kanaatiif naannoon isaanii gungummiin kan guute uumaa wajjin walitti bu'uun kan baay'ate duraa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf maatii isaanii hiyyeessa ta'anii yoo dhalatanii maatii hiyyeessa keessa sun dhalachuu baay'eera ta'e kana hojjechuu hin danda'a. Ayi maatii hiyyeessa keessa dhalachuu kootu na ajjeese hiyyummaa isaanii injifachuudhaaf yaada fidanii mul'ata fidanii gara fuulduraa isaanii irratti hojjechuu caalaa waa'ee hiyyummaa isaanii komataa oolu nama kan biraadha kan isaan yakka oolu maatii isaanii ceephaa utuu na dhalchuu baataniiru ta'e utuu na uumuu baataniiru waaqa na uumuu baateera ta'e waan kan biraa yakku waan kan biraa ceephoo jaallatu jechuudha. Biyya isaanii hin jaallatanii biyya isaaniillee hin fedhan hin jaallatanii. Si'a baay'ee jecha dhageenyu tokko yookaan immoo jecha baramaa tokkotu jira. Ani nama Itoophiyaa keessatti nama ta'e dhalachuu koorraa biyya Ameerikaatti Awurooppaa keessatti biyyoota gurguddatan marga ta'e utuu dhaladheera ta'e ilaalcha gadi bu'aa akkamiiti nama ajaa'iba jechuudha baay'ee. Namoonni akkasii namoota ilaalcha gaarii hin qabnedha jechuudha. Jireenya isaanii keessa biyya isaanii keessa waan gaarii namoota barbaaduu hin dandeenye, humna qaban warra barbaaduu hin dandeenye, beekumsa qaban warra ilaaluu hin dandeenye, jabina qaban dandeettii qaban warra ilaaluu hin dandeenye, waan gaarii biyya keessa guute waan gaarii namoota keessa guutte warra barbaaduu hin dandeenyedha. Kanaafuu rakkina isaanirra ga'e hundumaatii fi hiyyuma isaanirra ga'ee fi ari'atamuu isaanirra ga'ee fi yoo hojjetan yoo milkaa'uu dadhaban namoota kan biroo kan isaan ceephaan namoota kan biroodha kan isaan itti qabata taasisanii jechuudha. Waan sirra ga'e hundumaatiif itti gaafatamaa of taasisuudhaan waan sana immoo hojjechuudhaan jijjiiruu mul'ata fiduudhaan jijjiiruudhaan malee isa kanaaf namoota ofis ta'ee namoota kan biroo naannoo keenyatti argamuun biyyas ceephaa'uun nurra hin jiraatu. Waan jireenya keenya keessa jiru barbaadu shaakaluudhaaf wanti kamiyyuu nagaa sammuu keetii akka hin booressineef jabaadhu ofirraa ittisi. Yeroo mara waa'ee fayyaa gammachuu fi badhaadhummaa namootaa agartuu hin taasise. Amala gaarii fi cimina hiriyoonni kee qaban irratti xiyyeeffadhu. Wantoota hundumaa garaagarummaa isaa ilaali. Waan hojjettu mara irraa bu'aa gaarii akka argattu abdadhu. Akkuma jireenya mataa keetiif milkaa'ina dharraa jireenya namoota biroofis milkaa'ina dharra'i. Dogoggora kee yeroo darbee irraanfadhu. Milkaa'ina kee fuulduraaf jabaadhu hojjedhu. Namoota agartu hundumaaf fuula ifaadhaan isaan simadhu. Yeroo kee gara caalu jireenya kee fooyyessuu irratti dabarsi. Kunis namootaa fi wantoota ceephaa'u irraa yeroo kee akka hin gubneef si gargaara. Kun E20dha. Barnoota kana akka jaallattan shakkii tokkollee hin qabu. Namoota jaallattaniif sheerii godhaa. Akkasumas immoo laayikii godhaa. Hamma barumsa dhufuu deemutti nagaa waaqayyootiin turaa nagaatti.